Kaayoon nu biyyaa baaneef dalagannee of jijjiiruuf immoo asirraa miidiyaa kanarraa of hurgufuufi. Baay'ee tokko nama jibbisiisa wanni samoona kana keessumaayyuu waggaa kana keessa deemaa jiru kun baay'ee tokko nama jibbisiisa. Tiktookiin banamee fi warruma of hurgufu kanaaf na fakkaata. Silaa ka ulamaa'iin hundi nama gorsee dadhabee maaltu namatti qajeela miti wanni takka namatti seenuu hin jiru. Ka biraa haa ta'u harmuma ofillee xuuxumaasha malee itti godhachuu hin dandeenye harma xuuxumaashaa ofiitu ofirraa hin qabne miidiyaa irratti of harsiti jaartiin dullattiin galgala qabriitiin jechuudha. Baay'ee nama jibbisiisa kam dubbatanii kam dhiisan. Kaayoo qabna yeroo manaa baanu hundi kenna. Osoo gaafa rakkinni akka malee nu godheetiniin manaa baanu san dannasnee haa fakkaatu. Osoo namatti tolee namni manumaan ba'uu jechuun manuma ofii kana keessa taa'eetiniin of hurgufaa barbaade jechuun mana ofii keessatti. Walaakin biyya namaa kana ka dhufnee fi dalagachuufi malee of hurgufuufi miti. Ani ka jedhu ani hin beeku ani akka kiyyatti ofii biyya namaa kana waggaa dheeraa turellee anaaf haarawaa miti. Amma samoona kana namoonni hedduu warroonni amma dhufu kunniin miidiyaa mar dhufnaan silkii harka qabate taanaan miidiyaa marraa of hurgufaa jechuudha. Waan akka ajaa'ibaa kanatti bareedu se'anii ammallee waan fuuluu kana fudhatanii qabrittiin galan itti fakkaata. Jaartiin hin saalfattu, xiqqaan hin saalfattu, guddaan hin saalfatu. Waan akka ajaa'ibaa kana bareedan se'anii akka nama fayyaa hin qabne miidiyaa kanarraa of hurgufanii jechuudha. Ani yeroo kenna sanitti jechuudha. Naannoo waggaa 6-7 dura jechuudha. Naannoo waggaa 6-7 dhuftanii eessaa akkanatti alamiin namatti toleetiniin akkanatti of hurguftan mee maalumatu isinitti tole jedhaa baran biyya namaa kana keessatti mee maaluma isinitti tamacha'ee akkan of hurguftanidha. Halkanii guyyaa ol ba'ii gabbu'ii gattaa'i ol ka'ii garana deemi achi deemi as deemi achi deebi kaan dhiqi kaan buusi kaan deebisiinu kottee lafa nama hanqisa. Mee maaluma isinitti tolee dannastan jedhaa baran warruma dannastan kana uuma isin dannastaniifuu isin taazzabee dadhabe. Alamii addaattu isinitti tole moo maali? Mee maaluma isinitti tamacha'eetiin hin dannastan. Gaafa haalli keessan isinii mijaa'ee haala keessan guuttattanii biyya keessan galtaniitiin haajaa muraada keessan guuttattanii hin dhaqqabdanii mana keessanitti illee akka feetan taatan akka fedhan ta'uun immoo manuma ofiitiin namarraa bareeda. Egaa hordoftoota kiyya yaadan deeme. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala kiyya nagaa isin gaafachuu hin daganne. Hordoftoota kiyya hundumti keessanuu amantii kutaa gandaa osoo hin jenne baga jiraattanii baga yoona eeydanii warroonni jalqabarraa hanga ammaa nu hordoftanii hedduun keessan galatoomaanaaf jiraadha. Ammallee laayik sheer gochuu hin dagatina. Warroonni haarawaa ta'anillee weelkam baga gama YouTube chaanaala kiyyaa dhuftanii isin simadhee jira isin jedha. Viidiyoon kee kaarraa kawaayee horra miidiyaa irraa of hurgufu kanaati. Ulamaa illee gorsee xiqqaan gorsee guddaan gorsee homata akka wanni itti buuta akka hin jiru jechuudha. Waa'ee uummata jaartiin mataa arrii galgala qabriitiin miidiyaa kanarraa of hurguftu kanatu taajjabee dadhabee jechuudha. Fooloo har'a fooluuf jennee akka argine miidiyaa irratti taanu kana fudhannee qabrittiin galuun hennu jechuudha. Kaan gama addunyaa kanarra jiraannuu fi akka nama shayxaanni urgufuutti miidiyaa kanarraa urgufna. Ani ka jedhu mee maaluma isinitti tole jedhaa bara moo michooti addaa argattanii jireenyi mana namaa kun mee hagam nama gammachiisa. Sammuu ofiitiifuu firii fataa ta'anii jiraachuun baay'ee ulfaataa jechuu jireenya biyya namaa. Ol bayii gabbayii al deebi'ii gattaa'ii ol ka'ii garana deemi achi deeminu osoo miila namarraa yaasu duyda nama kutu yeroo sa'aatiin hirribaa ga'e argarra gachiifneetiniin ganama hojiif hirribaa ol kaanaa jechuudha. Mee maaluma isinitti tolee akkanatti furguftanii saalfattanii waa takka yoo akkana furguftan kan akkuma nama akka mucaan baanu mucaa waa sirba kaan waa gaaxxamuu jaalatu tokko maqaan isaa inni miidiyaa kanarra dhaltuu maraatte hin yaadattu waan rakkoo manaa baateef immoo maali jedhe dhugama jedhee mucaan suni
dhaltuun maraatte ruuza nyaannanii waan manaa baateef dagattee hin saalfattu maqaanu nyaattanii maqaan keessan haa badu jedhe mucaan. Dhugama jedhee maqaan keessan haa badu maqaa shamarran biyya Arabaa walumatti qabdaniin akka keessanii kana kan nama arrabsiisisu jechuudha shamarran biyya Arabaa. Kan ruuza nyaattee quuftee miidiyaa kanarra furguftu. Holumatti qabaan arrabsama jechuudha shamarran biyya Arabaa yoo jedhamu holumatti nu qaba maqaan. Hojii abbaa ammoo abbaa dalagaa jirutu beeka maal akka dalagaa jiru. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyya miidiyaa kanarratti of hin urgufina. Arabni hin jaalattu nama of urgufu hin jaalattu nama huccuu qaama maxxanee godhatee hin jaalattu. Yoo keessan isin Arabni waan isin agarre seetan hojii isin guyyaa hojjetaa kana ooltan kana warroonni akkana of urguftan kun jechuudha. Toltuu dalaydee gaarii dalaydee waan ati guyyaa kana dalagaa ooltu kulli islaar gaafuma takka Arabni gaafuma takkaanii waa sitti eenyuun jettu holis sii qabdee xiinxallistee hojii ati guyyaa waan ati dalagaa kiyya dalagaa jirti moo maal dalagaa jirti jetteetiniin gaafa achii walitti sii kuufte osoo ati carqii teen jijjiiranne gassi baafte gassi darbiti. Meeqa kami ka Arabni gad darbaa jirtu. Meeqa kami ka Arabni sammuun isaanii hadoochisee sammuun qawwasee osoo hin turin gad darbaa jirtu meeqa kami. Osoo kana hunda argu meeqa kami ka bilbila dhoorgattee maatiin isaa akka dubbisuun dhabee maatii ofii akka dubbisattuun dhabde silkii malee jiraataa jirtu meeqa kami ka nyaata dhoorgatanii mindaa dhoorgatanii akkasitti jiraataa jirtu meeqa kami. Isin kanuma keessa akka namni akka alamiin addaa wayii isinitti tolee akka waan mana daansii wayii dhuftanii xuutumaa jamallee osoo hin godhatin harma miidiyaa kanarra akka nama shayxaanni hurgufu of hurguftan. Akka Arabni waa balleessitee Arabni nu miitee jechuuf gaafa rakkoon tokko isinirra ga'e miidiyaa kanarra buufiidaniin dhufina. Maaluma michootummaan maalii isinitti tola nu fiigiyaa wallaahi guyyama tokkollee miidiyaa kanarratti dannasuuf yookaan mirqaanuuf caffaruuf yaadellee hin beeku. Ani maal jireenyummaan biyya namaatu nutu nama jibbisiisti bara osoo xiqqooyyuu haalumaa argattee dannasuuf taate mee maaluma sitti tolee dannastan namni mana namaa jiru yoomuu gammachuu hin qabu namni biyya namaa jiru yoomuu gammachuu hin qabu mee maaluma isinitti tolee akkanatti of hurguftan jedha miidiyaa kanarra. Waan isinirraa bareedu seetan immoo akkasumattu fooluuf jecha miidiyaa irratti akka nama shayxaanni hurgufuutti of hin hurgufina. Arabni hin jaalattu kaayoon isin manaa baataniif dalagattanii of jijjiirtanii galuufi malee akka nama maraatee miidiyaa kanarraa of hurgufuufi miti. Kaayoo teessan tamanaa isin baafte san yaadadhame yoo itti caffaruuf taatan yoo itti of hurgufuuf taatan miidiyaa kanarratti uummata akkalee isin fayyadu fooloon arra isin fooluuf naannachuufi of hurgufan haala keessa taattee keessattuu dullattiin tuni haalan isiin godhattu akka nama haala daa'ima xiqqoo kun daa'ima waggaa 5-6 akkasii yookaan isiin godhattu waan baay'ee nama jibbisu waan baay'ee namarraa fokkatu waan maqaa shamarran biyya Arabaa hunda walitti qabee arrabsiisu. Wanni akkanaa kan Arabni waan akkanaa kana feetu sababa nama tokkootiif nama meeqamiiti Arabni waan akkanaa kan Arabni feetu gisee tokkollee naannoo gaalamaa dura dubbatte sarraatanyaan takka sarraatanyaan nama lamatti dubbatee takka kuweetii takka biyya kamirraa akka taateen beeku. Moobaayilii kennan jalaa fuutee moobaayilii ofiitiin sirba banattee miidiyaa irratti of hurguftii. Edaa isiin dalagaaf hin dhufne dannasuuf dhuftee sarraatanyaan hin hojjettu hin dannastii jettee miidiyaa kanarratti viidiyoo dalaydee jechuudha. Arabni hin jaalattu nama of hurgufu nama carqii qaamatti maxxanu godhatee nama afoo deemu nama dannasu Arabni hin jaalattu. Isiin feetu kam hojii isii mindaa isii kafalu hojii isii yeroo sa'aatii hirribaa kan kee ga'e rafuu sa'aatiin hirribaa kee dhumate taanaan kaatee dalaguu. Arabni ka feetu kana malee of hurgufu dannasu Arabni hin feetu. Kana biyyuma keessanitti galaatii manuma keessanitti galaatitti of hurgufaa yoo barbaadan jechuudha. Namni isin eenyu jedhu tokko hin jiru garuu biyya namaa kana keessatti dalagattanii of jijjiiruuf malee kan manaa baatan of hurgufuufi miti. Kuni dhaamsa obbolummaa isin gorsa akka feetan ta'uu hin dandeettan garuu
booda isinumarra rakkoon gayaa jechuudha. Maaliif namni tokko boru yoo namni tokko waa ta'ee ibaluun takka qowwasee ibaluun takka aramni waa goote ibalu takka aramni gad darbitee itti gatte miidiyaa kanarra kabuu isaa ban qabu jechuudha. Kama wanuma akkana kanatu araballee akkana godhe aramni illee akka garaa jabaatiin gadi nama darbitu waan fete nama gootu yookaan immoo akkuma carqii kushiinaa dalaganii biyya nama galchitu waan akkana kanatu kana fida. Kun humna takka isin fayyadu humna takka isin godhu tiktokiin ganzab isin dalagattanii argattan san isin kafalu. Akkanuma waan ebaluu tiktokii dalagee birrii argata jettaniitiin tiktokii kanarra ofin gurgufina akkanatti alamii maaltu isinitti tole akka namni biyya namaa jiru yoomuu hin gammadu hinuun gammadu ka dannasu eega. Mee meeqa keessantu jireenya biyya namaa kanatti gammadeetiin hin jiraataa jira mee meeqa keessantu gammadee jiraataa jira. Ofii kiyya jireenya biyya namaa yoomi isinatti hin tolu yoomi isin hin gammachiisu. Kan obsee taa'uuf maali rakkina biyya kiyyaa kamanaa baheessan hajaa kiyya kamanaa baheessan guuttadhee hanga galuuf obsee ta'a malee abadan jireenyi biyya namaa gammachuu hin qabdu namatti isin toltu. Kanaaf alamii isinitti tole isin akkana dannastantu na dhibeen jireenyi biyya namaa kun bu'aa bayii hedduu qaba ta'abbii hedduu qaba darartii hedduu qaba. Yoom umrii keenya guutuu gammachuun gammachuu tokko sun argin gaddaan yaadan hoggaa dheeraa lakkoofne jira. Isin warroonni askaluu kana dhufe silkiin amma yeroo keenya sanitti silkiin hoggaa 3 hoggaa 2 qabatama jechuudha. Amma silkii dhuftanii ji'oota akka qabattanii jenna baqa tiktokii banattanii dannasudha hojiin keessa. Arabni feetu waan akkana kan akkanatti dalagattaniillee of hin jijjiirtan. Osoo waa dalagattee walitti hin qabanne akkanatti fuudhanii birootti deebisaniitiin yookaan fuudhanii biyya galchan yookaan ofirra gad darban. Kanaaf dalagadhee of jijjiiree galuu qaba malee alamii maaltu natti toleetiin of urguba miidiyaa kanarraa jedhaati sammuu keessan keessa galchaa yaadame horoonni yaada malee akkana taatan kunni moota akka isin fayyadu holoon isin argachuuf akkana taatanillee. Kanaaf viidiyoon kee karaa kana fakkaata. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota kiyyaa waan na dhaggeeffattaniif hedduu keessan naaf galatoomaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti turtii gaarii. Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.